gara Rabbii waami. Du'aayi godhi. Kadhaa jenna. Kadhaa gochuu itti fufi. Rakkinni keessan tarii furamuu dhabuu danda'a. Guyyaa tokko keessatti, guyyaa lamatti, waggaa tokko, waggaa lamatti. Garuu wallaahi yoo ati obsa kee wajjin itti fufte, salaata kee wajjin, kadhannaa kee wajjin of gadi qabdee waan qabduuf Rabbiin galateeffate. Guyyaan tokko ni dhufa. Injifannoo akkanaa yeroo itti argattu. Karaa hundaanuu kan itti seeqattu. Guyyaan sun dhufuu qaba. Sa'aa dukkana halkanii sana booda maal akka hubatee tilmaame. Bariisa subhaanallah. Sa'aa dukkana halkanii sana booda yoo bari'u hubatte dhoohiinsa barii fi hey maashaallah halkanichi ni darbe jechuu jalqabde. Subhaanallah. Rakkoowwan keessan irratti waan wal fakkaatutu uumama. Haajaawwan keessan adada rakkoon baay'een si qunnamuun gara Rabbii si dhiyeessa. Gara Rabbii ni dhiyaatta. Waan kana ni barta. Namni rakkoo harkaa isa mudatee muramee ture. Wallaahi harki kee yoo muramee jira ta'e, miilli kee muramee jira ta'e, Rabbi nuuf haa salphisu. Namoota wanni kun isaan mudateef, kanneen wanni kun isaan mudate, ramaddiiwwan muraasa keessatti kufaniiru. Lamaan isaanii tuquu barbaada. Tokkoffaa kan dhiphatanidha. Sababni isaa miila kiyya dhabe, maal gochuu akka qabu hin beeku. Muramee jira. Amma laalaa an miila hin qabu. Maaltu narra ga'uuf ta'a? Akkamitti deema? Gaaffiiwwan kunniin hundi ni jiru. Garuu mu'minii tokko maal akka godhu isinitti haa himu? Miila hin qabu. Amma ni deema. Rabbiin galateeffata yoo xiqqaate miila biraa tokko ni qaba. Rabbiin galateeffata yoo xiqqaate jiraadhaa jira. Qoricha barbaacha ni deema. Miila namtochee golchuuf hin danda'u. Adeemuu jalqabaa. Hanga yeroon dhufuuf. Yeroo ni deemu yoo argitu namni kun miila dhabuu isaatu hin beektu. Subhaanallah. Maaliif? Rabbiin galateeffataadha. Ni deema. Rabbi maal godheef? Ilaalcha gaarii qabaachuu isaarraa kan ka'e fi Rabbi galata qabaachuu isaatii Rabbi miilaan ala gammachuu kenneef. Subhaanallah. Ajaa'iba. Garuu nama biroo irra rakkina wal fakkaataa komii dhageeffachuu itti fufna. Maaltu ta'a? Ni dhiphata. Amma qoricha isa barbaachisa. Yaala gargaarsa sammuutiif yookiin furmaataa fi kanaaf kan kana fakkaatan. Akkasumas hanga du'aatiif nama gammadaan ta'u. Namni biroo dalagaa jira. Hojii gaarii qaba. Oofaa jira. Wanti hunduu ta'aa jira. Kun keenya wajjin wal fakkaataadha. Yoo rakkoowwan nu mudatan rakkinni fuudhaa kan biraa rakkina kamiinuu rakkina hawaasaa, rakkina mallaqaa. Har'a waa'ee rakkina mallaqaa haasa'aa jirra. Sababni isaa nuti hundinuu dabarsaa jirra. Wanti addaa waan jiru natti hin fakkaatu. Waldaa fi hawaasa keenya keessa. Kanaafuu Rabbiin galateeffachuu qabda. Waan Rabbi si badhaaseef. Karaa sirriitiin ilaaluu qabda. Itti fufi. Guyyaa tokko ni yaadda ta'a. Waan kana gonkumaa hin godhu. Akkas miti. Rabbiin waliin ni dandeetta. Ani waadaa siif seena. Rabbiin waliin ni dandeetta. Gara Rabbii dhiyaadhu. Yaalii itti fufi. Namoonni siif kakachuu danda'u. Waa sitti himuu danda'u. Erbuu baay'ee jajjabaataa keessa darbuu dandeetta. Na amani. Rabbii waliin kana keessaa ni baata. Na amani. Rabbii waliin rakkina kee keessaa ni baata. Garuu waan wayitu si barbaachisa. Balaa in tasbiruu wa tattaquu. Qur'aana keessatti yeroo baay'ee Rabbii waa'ee gufuulee gurguddaa yoo dubbatu, mu'minoota yoo qunnamu akkas jedha. Sabrii fi taqwaa yoo qabaatte si gargaara. Obsaa ta'uu qabda. Yoo obsite hundumatti hin himin. Sabrii godhaa jira. Namoonni yeroo akkana jedhan dhagaheera. Sabrii godhaa jira. Ni beektaa? Sabrii godhaa jira. Maaliif fuula kee balleessitaa? Maaliif addunyatti himta akka sabrii godhaa jirtu? Cal'isi. Sabriin akkana. Sabrii akka gochaa jirtu beekuudhaaf, sabrii akka gochaa jirtu addunyatti himuun hin barbaachisu. Rakkinni homtuu akka hin jirre fakkeessita. Namoonni yoo si ilaalan, waaw namni kun jireenya argateera jedhanii yaadu. Akkasitti yaadan. Garuu akka qabsaa'aa jirtu Rabbi qofatu beeka.